Attam jirtu dhaggeeffattoota TV maa hundumaa bakka jirtan hundumaatti nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u jecha ani guyyaa irraa sagalee Waaqayyoo qabadhee isinitti dhiyaadhee lubaa Solomoon Tasfaa Bakareeti. Guyyaa irraa kutaan irratti ilaallu yookaan sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaa wajjin fudhannu macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa sagalee irra jiruun dubbisee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaabeez obboloota isaa caalaatti ulfina qabeessa ture. Haati isaa ni dhiphinaan isa da'eera jechuudhaan Yaabeez jettee moggaafte. Yaabeez maaloo ati na eebbisi lafa bal'aas naaf kenni. Harki kee ana wajjin jiraatee hamaan akka hin dhiphifnetti ana haa eeguu jedhee Waaqayyoon isa kan Israa'eliin kadhate. Kanaaf Waaqayyo wanta inni kadhate hin kenneef hin kadhanna. Yaa Waaqayyo yaa sagaaffiin namaa si biratti olii gadi hin micciiramne waan namni si gaafate kallattiidhaan deebii sirrii kan laattu Waaqayyo inni jiraataan fuula kee duratti ganama kana dhiyaanneerraa ijoolleen kee guyyaa irraa kana eebba barbaadu eebbifamanii manaa gabba'uu barbaadu. Sagalee kee dhaga'anii gadi ba'uu barbaadu. Sirraa baranii gadi ba'uu barbaadu. Ati Waaqayyo inni Waaqa irra jirtu, inni dubbattee dhageessiftu, inni dubbattee eebbiftu, kottu ijoollee keetti dubbadhu. Waaqayyo sitti namni amane hin qaana'u, namni si waamuun salphatu. Mee kottu dubbii kana dhoksaa isaa nutti taasise. Waan barbaachisu yeroo isaatti situ dubbata. Ganama kanaa fuula kee duratti warra eebba barbaadan kanaaf kottu ati dubbadhu dhoksaa sagalee kanaa itti himu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus jedhii. Ameen. Dhaggeeffattoonni biyya alaaf keessaa teessanii sagalee kana dhaggeeffachuuf ganama kana dhiyaattan Waaqayyoo ni nagaa nuuf kennu bara baraan haa ulfaatu. Baga nagaan wal agarre jechaa. Macaafa seenaa baraa isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irra kutaa jiru kutaan amma dubbise. Waa'ee mucaa tokko dubbata. Mucaan kunis maqaan isaa Yaabeez jedhama. Yaabeez jechuun mucaa dhiphinaan dhalate jechuudha. Haati isaa baay'ee cineensifatte, haati isaa dhiphinaan waan deesseef maqaan mucaa kanaa Yaabeez jedhamu jette. Yaabeez jechuun immoo mucaa dhiphinaan dhalateedha. Egaa Yaabeez kuni waan gurguddaa sadii Waaqayyoon kadhate. Waan gurguddaa sadii Waaqayyoon kadhate. Waan gurguddaa sadii Waaqayyoon kadhate. Kanammoo argachuun dirqama isaati. Waaqayyo biraa argachuu barbaada. Wantoonni gurguddaan sadii Yaabeez Waaqayyoon kadhate inni tokkoffaan yaa Waaqayyoo maaloo na eebbisii jedhe. Eebba barbaada Waaqayyo harka. Eebbifamuu barbaada Waaqayyo harka. Eebbi Waaqayyoo hin dhumu waan ta'eef. Eebbi Waaqayyoo gabaabaa miti waan ta'eef. Bara dheeraaf yeroo dheeraaf eebbifamuu barbaada. Kanaaf na eebbisi jedhe Waaqayyoon gaafate. Ni lammaffaan lafa bal'aa naa kenni lafa natti dhiphatee jedhe. Lafa natti dhiphatee kee galagaluun dadhabe akka isaan wallaani lafa koo naa bal'isi jedhe. Ni sadaffaan eegii na eebbiftee qabeenyaa naa laatte. Eegii na eebbifte. Eegii lafa naa bal'ifte. Amma immoo waan ati naa kennite kana diinni harkatti naaf baay'ata waan ta'eef harki kee ana haa eeguu jedhe Waaqayyoon. Waan gurguddaa sadii kadhate Waaqayyoon. Hundumti keessan warri TV kana hordofaa jirtan dhagaa mata duree meeqa kadhataa jirta laata? Akka kan Yaabeez 3 ta'u 13 ta'u 300 yoo ta'u 300 yoo ta'u Waaqayyoon kee deebisii laata. Lafa sitti hin dhiphatu naa bal'ise di Waaqayyoon. Eebban dhabdu na eebbise di Waaqayyoon. Diinni sin miidhu na eegi jedhi Waaqayyoon. Fuula Waaqayyoo duratti ganama kana dhiyaattanii na wajjin sagalee kana kan hirmaattan kan carroomtanidha. Waaqayyoo lafa sii bal'isa. Waaqayyoo si eebbisa. Waaqayyoo diina kee sirraa deebisa.
Egaa jireenyi mucaa kanaa yoo ilaaltan waa'ee Yaabeez seenaa guddaadha. Fuula Waaqoo duratti kan inni dabarsee jiru. Yaabeez mucaa wallaalaa ta'uyyuu malee kadhannaan isaa jabaadha. Akka yeroo sanaatti mucaa jedhamee haa dubbatamuyyuu malee mucaa kadhannaa cimaa kadhachuu danda'uudha. Maaloo na eebbisi jedhe Waaqayyoon. Maal jettee kadhatta laatati Waaqayyoon? Harki kee na eegu jedhe Waaqayyoon. Maal jettee kadhatta laatati Waaqayyoon? Lafa naa bal'isii jedhe. Tarii suuqiin keessatti dhiphatee jira laataa? Tarii tajaajilli kee dhiphatee jira laataa? Faarfannaan keessatti dhiphate laataa? Karaa darbiinsaa dhabde laataa? Lallaba keetti karaan cufamee sitti dhiphate laataa? Waaqayyo irraa siin bal'isaa'edha. Lafa bal'aan sii kenna siin jedha Waaqayyoon kee. Lafa tunatti dhiphate jedhe. Lafa dhiphoo kee agarritti naanna'an hin jiru nama rakkifti. Waan dhiphoon rakkisaadha waan ta'eef. Kanaaf Yaabeez irraa kan nu barru jireenya kadhannaati. Jireenyi isaa nama kadhannaati. Na bal'isi lafa jedhe. Na eegi jedhe Waaqayyoon. Yaa obboleessaa, yaa obboleettii koo, dargaggootaa dhagaa hundumtuu dhaggeeffadhaa warra sagalee kana biyya adda addaa kee teessanii hordofaa jirtan. Yeroo eebbifamtu diinni kee baay'ataa beeki. Waaqayyoo kee kadhu diina sirraa eega. Tajaajilli kee fudhatamaa yeroo ta'u, lallabi kee fudhatamaa yeroo ta'u, jireenyi kee fudhatamaa yeroo ta'u, daldalli kee fudhatamaa yeroo ta'u, gabaa gaarii yeroo argattu hinaaffaa sitti baay'ata. Diina narraa deebisii eebba koo kan hinaafantu baay'ataa jedhe Yaabeez. Kadhadhu. Waaqayyoon namni kadhatu dhabee harka duwwaan deebi'u. Kana jechaa gara wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 9-10 yoo ilaaltan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jecha guddaa dubbate achirra. Kadhadhaa isinii kennama, barbaadaan argattu, balbala rukutaa isinii banama. Kan kadhatuun fudhata, kan barbaadu argata, balbala kan rukutuuf hin banama. Hayyamamaadha yaa obboloota. Waan si rakkisan bira beekne amma sa'aatii kana yaadaan yeroon xumura sagalee kanaatti Waaqayyoon kadhachuu jalqabu amanii na duukaa kadhadhu. Waaqayyoon kee dhaga'ee deebisii laata. Jireenyi namaa yeroo eebbifamaa ol ka'aa ol guutaa deemu hinaaftota baay'ata. Beekumsi kee fudhatamaa yeroo deemu, bifi kee miidhagaa yeroo deemu, suuqiin ati kee hojjettu bal'ataa yeroo deemu, faarfannaan kee miidhagee caalaa yeroo deemu hinaaffaa sitti baay'ata. Diinatu baay'ata. Kadhadhu. Gooftaan kee Yesuus kadhu siin jedheera waan ta'eef. Kadhadhaa jedhe bartoota isaatiin. Maaliif jecha kana dubbate gooftaan keenya Yesuus innaa jettan? Bartoonni kakuu gurguddaa dhaga'aniiru. Guyyoota dhumaatti na wajjin firdii laattu barcuma Israa'el 10 maalirra teessuu jedhe dubbate. Isuma dhaga'anii galaniitu balbala cufamaa jala taa'u. Rukutaa isinii banamaa jedhe gooftaan. Barbaadaan argattu jedhe gooftaan. Kadhadhaa isinii kennamaa jedhe gooftaan. Jireenya bartootaa irraa kan nu barru maa inni jireenya kadhannaa dhiisaniitu kakuudhuma dhaga'anii taa'u. Warri yeroo Waaqayyoo karaa adda addaa isinitti dubbatu raajii sagalee Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo irraa dhaggeeffattanii ofii immoo hin kadhanne callumattanii teessan na dhaga'aarra. Waaqayyoo fuuldurattan isinitti himaa Waaqayyoon kadhadhaa Waaqayyoo isin dhaga'a. Kadhadhaa balballi isinii banama. Kadhadhaa waan dhabdan argattu. Yaabeez hin kadhate Waaqayyoon isa kan Israa'eliin gaafa inni kadhatu waan inni kadhate immoo Waaqayyoo hin kenneef jedha. Adaraa Waaqayyoon kadhaa waan isin rakkise irratti. Waaqayyoon gaafadhaa waan isin rakkise irratti. Lafa si dhiphise irratti Waaqayyoon gaafadhu. Karaa sitti dhiphate irratti Waaqayyoon gaafadhu. Kadhaa jedhee ayyameera waan ta'eef namni ayyama Waaqayyoo dhiiseetu yaalii mataa isaa godha. Isa Waaqayyoo ayyame isa gooftaan keenya Yesuus ayyame kadhadhaa isinii kennamaa jedhe bartootaan. Kan kadhatuun fudhataa kadhadhaa jedhe. Kadhadhu Waaqayyoo si dhaga'a. Kadhadhu
waaqayyoon kee deebii sii laata. Egaa walumaa galatti gara xumura dubbii kanaatti yeroo dhufnu jireenya Yaabeez mucaa wallaalaa fakkaatu kanarraa waan nuyi barru waan guddaadha. Yaa obboloota koo biyyoota adda addaa keessa jiraattanii hojiidhaaf biyya adda addaa deemtanii hojjedheen fooyya'aa jettanii lafi isinitti dhiphate ta'a. Rakkattan ta'a. Iddoon keessan mijataa ta'uu dhiise ta'a. Waaqayyoon keessanirraa na kadhu lafan sii bal'isaa jedha. Amani kadhadhuu bayi ganama lafi sii bal'ata. Kadhadhuu bayi ganama karaan sii saaqama. Kiristoos gooftaan keenyas jecha kanarratti waan cimaa dubbateera. Namoonni baay'een kadhannaa isaanii akka waan waaqayyo isaan hin dhageenye fakkeessu. Amanaa kadhaa. Waaqayyoo inni si waame amanamaadha si dhaga'a. Hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ulfinaa. Gooftaan duune, gooftaan dulloomne, gooftaa humni si keessaa gadi dhumaan deemne, gooftaa dadhabaan si biratti haara galfatu, gooftaa dhiphina namarraa kaaftee maqaa namaa geeddartu, maqaa dhiphinaa Yaabeezin irraa kaaftee ulfina laatteef Waaqayyoon isa kan Israa'el gaafa inni kadhatu Waaqayyo kadhannaa isaa dhaga'ee deebii laateef jedha. Horii inni barbaadu kenniteef jedha. Lafa inni barbaadu hin bal'ifteef jedha. Eegumsa gooteef jedha. Yaa Waaqayyo ganama kana fuula kee duratti argamanii warra na wajjin si kadhataa jiran kanaaf suuqiin dhiphate isaaniif haa bal'atu. Nagari dhiphate isaaniif haa bal'atu. Jireenyi dhiphate isaaniif haa bal'atu. Yaa Waaqayyo sin kadhadha ganama kana fuula kee duratti amantoonni na wajjin kadhataa jiran ganamni kun ganama eebbaati. Ganama kadhannaan isaa dhagaamee deebii laatuudha. Guyyaa har'aa kana yeroo masii gadi ba'anii kaasanii waan isaan dhiphaatti ilaalaa turan bal'achuu isaa haa argan. Karaan rakkinaa irraa haa cufamu. Balballi karaa nagaa isaaniif haa banamu. Yaa Waaqayyo kunnoo biyya adda addaa kee ta'anii kan na dhaggeeffatan TV waa hordofaa kan jiran amantoota hundaaf si kadhanna. Zarii nama adda baafnee si kadhanna miti. Warra garaan isaanii gubatee boo'ee kanatti aman godha laata jedhanii si kadhataniif har'aa jalqabee kadhannaan isaanii deebii haa argatu. Yaa Waaqayyo sin kadhadha sittan kenna ulfinni kee ijoollee kee wajjin haa ta'u. Guyyaa har'aa kana ganama kanaa jalqabanii eebbatti ba'uu barbaadu. Ni lafa daldala isaatii dhaqu. Suuqiin isaa dhiphate bal'atee gabaan irraa caame deebi'ee itti roobee maddi galii isaa dhiphate bal'atee tajaajilaan karaa tajaajilaa dhabe banamee fi karaa hundumaan ulfinni waaqayyummaa kee isaanii wajjin haa ta'u. Isa faarfatu, isa lallabu, isa kadhatu, isa yaa Waaqayyo fedhaan si eegu waan isaan si gaafatan irratti deebii waan kennituufiif ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Maqaa gooftaa keenya isa du'ee ka'ee jiraatee nu jiraachise gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhadhaatii eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsu isinitti haa araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaa isiniif haa kennu. Maqaa Abbaatiif Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyoon keenya tokko ameen. Kadhadhu lafi dhiphate sii bal'ata. Guyyaa gaarii nagaan oolaa.